Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Waamicha hafuuraa Kun Waamicha hafuura dhaloota hundumaaf taasifameedha. Waamicha hafuura kana keessatti barnoota garaagaraa kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatin kan isiniif dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsan guyyaa roobii kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isiniif dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii naguma. Ani Waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti. Ammas immoo barumsa keenya isa bara dhumaa itti fufnaa torbee roobii isa baran jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u jalqabnee kakuu haaraa keessatti mee iddoo tokko kutaa tokko dubbiseenini Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 dubbiseedhaan isa booddee lakkoofsa 13 hamma 18 isa jiru dubbiseen isa booddee barumsa keenya itti fufna jechuudha. Akkas jedha nan dubbisaa. Yeroon dubbisu gaa eerfoonii gurra kootti jiraata. Yeroo matsaafa galagaggashuucha sagalee dhageessuu danda'a dhiifaman jedha. Waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa dubbachuusaa. Obboloota nana akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan nan barbaada. Beektan hin barbaanna. Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amanne akkasuma immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesuus isuma wajjinis deebisee akka fidu hin amanna. Nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafaa gooftaan deebi'ee dhufuu utuu hin du'in jirru warra obbaafatan duraa hin buunu. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakatni Waaqayyoo hin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan waaqarraa gad hin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessaa olin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa. Yaa Waaqayyoo yeroo kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo dubbii kee nu hubachiisi, sagalee kee nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Suutan dubbadhaa maaliif akka ergoonni kun sirriitti isinii galan waan an barbaaduu fi warra Tasalonqee keessatti barumsa warra Giriikiitu iddoo qabatee jira. Gnosticism barumsa jedhu beekumsatu nama fayyisaa. Special knowledge beekumsa addaa waan jedhamu. Kanaaf isaan maal jedhu hafuura malee wanti jaan mul'atu maatar yookiin immoo qusaawii wanti ta'e gadheedha bu'aan qabudha. Kuni istiila marraatti amantootaa
kiristiyaanota miidhee jedha barumsa akkasii. Foonni keenya akka hojii hin qabnetti yaadanii hafuura duwwaadha kan barbaachisu jechuun foon kana miidhuun. Amma kanaa warra Giriikii maal jedhu lafi kunis samii mul'atu kun wantumti ijaan mul'atu foonni keenyas jechuudha qaamtu nama bu'aan qabudha. Waaqayyo isa guddaa miti inni kana uume samii kana lafa kanas inni uume lower God isa jedhamudha malee waaqayyo hafuura namni tokko hafuuratu gaariidha bakka nama keessa hafuura gaarii foon kana yoo miites yoo barbaadde cubbuutti hojjetes bu'aan qabudha. Maaliif wanti ijaan mul'atu kun waan baduudha ka bu'aan qabu waaqa isa gadiitu uume malee waaqa guddaanii isa kana miti lower Godidha kan kana uume jedhu. Kanaaf erga du'ee namni foon hojiin qabu waan ta'eef achumaan badee hafaa jedhu. Kanaaf baay'ee gaddu yeroo namni du'u akka aadaa warra Giriikiitti baay'ee gaddu. Isa kanaadha Phaawulos akka warra abdii hin qabne hin gaddinaa akka warra gooftaan beeknee hin gaddinaa kan inni jedhee as iddoo immoo dubbisni kanatti dubbatu. Eenyullee gooftaatti amanee yoo du'e gaafa gooftaan dhufu isaanii of duukaa fidee dhufa waan ta'eef wal arginaa jedha. Warri Yihuudotaa waashruum jedhan akka biyya kanaatti reestiruum jedhu akka Ameerikaatti tooyileet jedhu kan Ingiliziitti immoo mana fincaanii yookiin dhaqanii qulqullaa'u kana jechuudha egaa waan garaa namaa keessa jiru kana bahu. Yeroo dhaqanii bakkee ta'an yookiin garaa isaanii keessaa qoshashaan kun bahu warri Israa'el haaleluuyaa galanni siif haa ta'u kanuma bakka nagaadhumaan kana naa baasuu keetiif jedhu. Isin fincaanii galanni siif haa ta'u nagaamaan kun na keessaa bahu. Foonuma isaanii kanaan waaqayyoon galateeffatu isaan. Warra Giriik immoo foonni kun hojii hin qabu jedhu. Kiristiyaanni akka warra Israa'elootaa foonuma isaa kanaan waaqayyoon galateeffachuun tura jiraatuutu akkaataa waaqayyootti uume kana. Bakka yaada fooniiti inni Giriikii soomaa sarkas jedha. Soomaan bodii keenya kanaadha eegamu turraati. Sarkasiin garuu yaada cubbuuti yaada fooniiti malee hammeenyaa of tuulummaa jibbaa waan hin taane haasa'u waan akkas akkasiiti gadheeni malee. Foon namaa isa kana miti bodii kana kun sooma jedhamu sana miti. Naa kanaafitu yeroo baay'ee warroonni akka Tasalonqee amma dubbisne kanatti warroonni gooftaan beekne baay'ee gaddu waan ta'eefitu lama ta'u wal nagarru. Phaawulos immoo lakkii wal agarraa gadduun akkasii hin barbaachisu obboloota nanaa. Akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddineetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaanna. Kanaan wal jajjabeessa nama wal sodaachisaa miti dhufaatii gooftaatiin maraanaata gooftaan siif dhufa. Isin galee yeroo cuuphamanii Yesuus geetaadha Yesuus gooftaadha jedhu amantoonni durii. Warri biraan qeesaartu gooftaadha dhumti warri Misir immoo Faraa'oontu gooftaadha jedhamu gooftaadha akkuma Haile Sillaaseenii warra keenya durii seena sagaawwanatti nagaa waaqayyoo galtee Haile Sillaaseen nama dhagaa jedhu. Maaliif immoo ambassaa sana gada Yihuudaa jedha Haile Sillaasee miti iyyuu Haile Sillaasee abbaa ilma hora qulqulluu jechuudha maqaa isaa Tafarii Mokononii. Immoo ambassaa sana gada Yihuudaa waaqayyootu nutti kenne malee nuyi maal fuutanii bushuu dandeessu nuyi waaqayyoo nutti kenne nuyi nagada Yihuudaati jedhu waan walitti nuyi Oromoo Harariin. Garuu bakka Minilikii faan kun Minilik isa jedhame Minilik jechuun Minilik nigisa Saabaanii gara Solomoon nattee isarraa ol fooftee dhufteetu gaafa inni mucaa konaa ergu maalan si erga Minilik jetteedha maqaa isarraa qabanii wal fidaniitu nama diqaalaa ta'ee dhalate yookiin immoo jirra nama karaa seeraan dhalanne mata matee dubbichi iyyuu soba isheenii gara Yemeniiti malee nigisa Saabaan Itoophiyaa keessa hin turre anyhow oduma walitti fiduudha wantichi immoo ambassaa sana gada Yihuudaa as Oromoo makaana suma Amaara kanarraa ka'eetu nuyi nagada Yihuudaati baay'ee nama dhibachuu kooti akka kana bakka waaqayyoon nu kaa'e warra Jamaayikaa immoo Rastafaariyaans jedha warra hin sagadu amma Haile Sillaaseedha inni waaqa jedhaniiti Itoophiyaan waaqayyoon ajjeeste jedhanii jechuudha. Kanaafitu qeesaar faan kun bara sana bara kakwaaraa kana nuyi gooftaadha sagadamaaf akka waaqaatti ilaalu warri gooftaan beekamu warra Roomaadha. Kiristiyaanonni garuu Yesuus gooftaadhaan yaada fooniitiif jireenya lafarraatiif cuuphaadhaan gooftaa wajjin du'ee ka'eedha. Na yeroo irbaata gooftaa sana immoo maraanaataa jedhu Yesuus deebi'ee dhufa jedhu maqaan isaa ulfaatu. Sitti dhufaa miti siif dhufa Yesuus kanaan wal jajjabeessaa jedhe kaa gooftaatu.
ittiin wal jajjabeessama malee ittiin wal sossodaachisaa miti. Sagalee Waaqayyoo sirriitti wal barsiisudha. Nuyi warri fayyine qaama Kiristoos taaneerra Kiristoos gaafa dhufu qaama isaa kan akka jirutti fudhataa jechuudha. Maaliif qaama isaa taanee jirra kaa? Innaa kanaafitu waa'ee warra gooftaatti amananii du'anii akkasiin bartan barbaannaa jedhee waa'ee kanaatiin barsiisuu jalqaba. Gar malee gaddatanii waan boossan miti. Kan isin gadditanii namni godhuma lafa nuti dhalne kana Finfinnee gaafa dhufu gaafa wal arguu dhabu iyyuu hin gadda. Yeroo Finfinnee kana biyya alaa dhufne iyyuu hin gadda namni isa wal arguu dhabu hin bo'a. Malee akka warri biyya lafaa jedhanitti miti nuti amanee kan du'e gooftaa bira dhaqee gooftaan gaafa dhufu duukaa fidee dhufaa gooftaa biratti wal agarraadha. Namni shigiggirii sadii keessa darba. 3 phases namaaf kan kenname. Tokko foonii nama gaafa dhalannu namni foon lubbuu hafuura qabaa. Foon keenya kun amma bakka itti mul'atudha. Hafuuraaf lubbuu immoo namni argu warra kaan daayikootomii warra jedhamanii namni isa mul'atu isa mul'anne kana ta'etu hafuurumaaf foon yookiin lubbumaaf fooniidha malee sadiin qabu jedhu. Warra kaan immoo akkuma caaf jedhetti lubbuun jira, hafuurri jira, foonni jira. Foontu mul'ata. Hafuura sanaaf lubbuu tachaana waan jennee darajaatti ilaannu hin qabnu. Lachuun isaa waan lamaan lafa hafuurri irratti hafuura fudhannee fudhanna, lafa lubbuu irratti lubbuu inni fudhanna. Kun waan nama rakkisuu hin qabu. Namni isa mul'atu foonii isa mul'anne immoo hafuura ta'e lubbuus ta'e kan hin mul'anne immoo qaba. Garuu keessi keenya yoo gadde bakkee keenya irraa mul'ata. Bakkeen keenya yoo wayii rukutame keessa keenya immoo hin gadda hin dadhaba. Isin gallachuu wal qabatee jiradhaan nama tokkoodhuma malee wanti bada adda baasnu hin jiru. Kanaafituu gaafa du'u amanaan tokko egaa amamaanni eenyuyyuu gaafa du'u foon isaa kun warri jalqabaa biyyoorraa hojjetamanii stiil nullee warruma keenya arganne egaa biyyoorraa dhufe waan ta'eef hin awwaalamaa jechuudha. Akkuma boqqolloon du'e boqqolloon bahu akkuma qamadiin du'e qamadiin bahu. Foonni gaafa awwaalamu maal ta'a namam? Foon isa mul'atu kanarraatu gara ispiriitii ta'a jechuudha. Hafuura ta'a. Manfasaawii miti. Manfasaawii irratti foon kanaan jiru nama hafuuraa ta'uudha. Gaafa foon lubbuun kun inni mul'atu inni mul'anne edda bahu ispiriit hafuura ta'eetu erga gooftaan gaafa du'e gooftaan maal jedhe dur naannoo Abrahaam naqu. Luqaas 16 seenaa jiru dubbifnu sooressichis du'e Eliyaazaar du'e gaafa dhaqanii Abrahaamii fi warra qulqullootaaf warra cubbamoota gidduu ayyallaatu jira garuu wal argu. Du'ee manni ciciisu maaloo Eliyaazaar innaa ergaa fani dumoo maaloo obboloota kootii ergiitii dhaqanii bishaan cobsanii fi jiisanii fi akka inni maalinni dhaqee itti himu warra isa bira jiru dhaga'uu baannaanii Musee fi warra jiran dhaga'uu baannaan waan tokko yoo bu'aan qabu namni du'aan ka'ee yoo dhaqee yoo jedhe. Achi taa'anii waa'ee biyyaa, waa'ee obbolaa, waa'ee maatii yaaduu jechuudha. Garuu namni foonii hin jiru isaaniin arguu hin danda'u. Isaan hafuuraan jiru kaa. Isaanis immoo isaan bira dhufanii deebisan isa Oromoon ekeraa jedhu. Hafuurri sun nu bira dhufee deebi'uu hin danda'u. Maaliif dhufee deebi'uu danda'a? Achi taa'eera warra kakuu fa'aa naannoo Abrahaam taa'aniiru warra manan warra namanne immoo si'ooliin galaniiru. Gooftaan gaafa du'e garuu isa isaa nama lama isaa wajjin fannifamanii waan badeenni tokko itti amane. Maal balleessee jedhinaa yaada mootummaa keessatti inni tokko immoo itti geesse miti isatti amane sanaan hara naa wajjin gannata galtaa'edha. Yeroo gooftaan du'ee ka'e gaafa gooftaan du'ee ka'e amanaan du'u tokko gara gannata deema lafa gooftaa Yesuus Kiristoos jiru deema jechuudha. Inni namanne immoo kakuma fastee kakuu haarasa si'oolumaan kan inni galu isa booddee guyyaa firdii mukee gaannamiin gala. Raammoonsaa kan hin duune beddisaa kan hin dhaamne dubbiin kun dhugaadha. Innaa hafuura garuu waa'ee biyyaa yaadaa, waa'ee biyya lafaa yaadaa, waa'ee firootaa yaadaa, waa'ee hiriyootaa yaadaa jechuudha. Akka mul'ata boqonnaa 6tti rakkina waggaa 7 sana keessatti warri du'anii dhaqanii maal jedhu gooftaadhaan jedha. Maaliif lubbuu keenya hin faradduu miidhamnee dhufne yommuu yoomitti obsutan maaliif dhattee hin faradduudhani? Waa'ee biyya lafaa yaadanii warra isaan miidhanillee yaadanii maaliif hin faraddu jedhudha. Hafuura ta'aniiti jechuudha gaafa. Lubbuchuun qudee maaxinnoo tokko jechuu miti. Gaafa namni du'u amma agartanitti yoo ta'e harki isaan gogaa, miilli isaan gogaa, iji isaa akkuma ilaaletti hafaa keessaa ba'e hafuura keessaa ba'e. Dafanii sirreessanii qajeelchuu baannaan qajeelchuun hin danda'amu harkas miillas waan hundumaa. Kanaaf dafanii toora gashanii walitti hidhanii kaa'u. Kanaafitu nama isa sila beennu fakkaatutu inni foon isaa awwaalamee hafuurri isaa ba'e akkuma namaa kan deemu jechuudha. Garuu hafuura yoo ta'an malee arguu hin danda'amu. Sinigalee shigiggiriin ta'ee foon kanarraa gara hafuuraatti geeddarame jechuudha gaafa foon awwaalame. Gooftaa bira ture akka ittiin. Hinaasaa, yaadaa, hin beekaa wanti tokko wanti irratti hin jiru. Likki gaafa gooftaan deebi'ee dhufu garuu maal ta'a jechuudha. Foon isa ulfina qabeessatti immoo deebi'a. Gooftaan amma utuu hin du'iniif erga du'ee booddee garagara. Utuu hin du'in
balbala yoo banan malee waliin galuu yoo harreeqa argatee gaangeera taa'aa yookiin immoo miilaan deema. Erga du'ee ka'ee garuu aerooppilaanii isaan barbaachisu gaangeera isaan barbaachisu yoo barbaadeen dhokataa yoo barbaadeen mul'ataa mana balbala namni banuuf qaawwa mayitiin achi ol gala. Hafuura miti garuu ulfina qabeessa keessa gala. Guyyaa 40 erga du'aa ka'ee wajjin hin bulle guyyaa tokko yoo dhufee garuu nyaata kennee fi waa tokko tu isaan argamu billee dheesoo. Yeroo argan isaan ekeraadhaan kun laakkii baakoo fooniif lafeen qabaa'edha. Hammarraatti fooniif lafee qaba ulfina qabeessa keessa galee jira malee. Erga guyyaa 40 wajjin ture ol ba'ee booddee immoo kan arge Phaawulos fi Yohaannis ergamaa warra Phaawulos akka nama du'ee ta'e. Isa tokko haase malee Yohaannis ergamaanii mul'ata gaabara tokko akka nama du'ee ta'e ija isaa keessaa abidda ba'u miila isaa keessaa abidda ba'u wantoota isaa abidda keessaa ulfina isaa irraa ba'u waan ta'eedhaaf isa ka'ee jabeesseedhaaf. Erga gooftaan achi ol ba'e ulfina isaatti namni arge yerootuma kaan lammade namni Yesuusin arge akka duraan ta'u deebi'ee geeddarama maaliif ulfina isaas duraatti deebi'ee ragaa. Akka isa gaafa dhufee huqqatee gad jedhee namoota wajjin gad jedhee jiraatee miti. Kanaafitu namni har'a fooniin jira gaafa du'a hafuuratti geeddarama deebi'ee gaafa gooftaan dhufu immoo inni du'e keessaa bishaan illee kan nyaate bineensi illee kan nyaate fida ulfina qabeessa kan ta'e immoo deebi'ee keessaa ba'a gara foonii lubbuu isaan hafuura duwwaa ture foon deebi'ee uffata jechuudha. Foonichi garuu akka sarara dadhabaa ta'u hin ta'in ulfina qabeessa keessa gala jechuudha. Namni kanaaf sadarkaa sadii har'a foon dadhabaa keessa jira. Har'a kanaaf konkolaataa aerooppilaanii wanti garaagaraa isa barbaachisa. Gaafa du'a hafuuratti geeddaramaa foon awwaalamee hafuura gaafa gooftaan deebi'ee dhufu garuu gara foon ulfina qabeessaatti deebi'aa jechuudha. Du'aa ka'uu foonitti nana manaadha kan gaafa amantii kiristaanaa himannu iyyuu akkuma Kiristoos carqii duwwaa ta'e malee du'aa ka'ee foon ulfina qabeessatti geeddarame foon isaa suni akkuma kana utuu hin du'in nuyi warri foon hin jirru jedha Phaawulos utuma inni jiru gooftaan akka dhufutu yaada ture. Foonni isaanii kun ulfina qabeessatti geeddaramaa carqii duwwaa ta'e malee ulfina keessa galanii sokkoo akkuma gooftaan carqii dhiisoo jechuudha. Warri du'an immoo foon ulfina qabeessa uffatu jechuudha. Innaa kanaafitu iddoo kanatti waa'ee warra du'aniitiif gooftatti amananii du'an taanaan baay'ee waama wal dhabne misii wal gooneef gaddina malee baay'ee gadduu riip jedhan tokko hin jaalladhan waan namni suuraa nama wajjin ture hojjete yaadatanii gadduu fi boo'uu fi baay'ee barbaadan inni boqotee bakka nagaatti bakka hin fixxee fiigicha kee minaamin waaqa nama wadheessu namni Museedha ji'a tokko boo'an Yoosef ji'a tokko boo'an waan namni sun yeroo jiru godhe soorii nama kana dhabuu keenyaaf jedhamee gadduun namarra jiraata gaddi garuu akka warra abdii hin qabneetti miti gaaf tokko immoo wala garaan jajjabaatamaa jechuudha. Malee isaa faranjii biyya keenya dhufanii reefa baachistee faarfadhaa deemaa lagaa Yordaana sanaa yemmuu ceenuu jedhaade. Attamitti reefa baatee faarfataa deema namni hafa sargiiti kan namni faarfatee lafa dhiitaa deemu malee isaa. Isin galee ofii isaaniitii yoo ni boomni yoo namni isaanii dhuu maraatanii. Boo'icha qalbii dabarsanii akkuma nama abdii hin qabne ta'uu namarra jiraatu malee gittimmi godhanii boo'uudhaan rakkoo maalii qaba. Garuus akka abdii kutatanii akka warra Tasalonqee kana ta'uun irra jiraatudha. Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amanne akkasuma immoo lakkoofsa 14 irra jira Tasalonqee boqonnaa 4. Akkasuma immoo Waaqayyoo warra obbaafatan karaa Yesuus isumaa wajjinis deebisee akka fidu namanna. Fidee dhufa amma isa bira jiru gaafa dhufu fidee dhufa. Maqaan isaa ulfaatu beekee keessa darmee keessa obboleessa keessa gootota maayiddoon kanaaf har'atu isaan hin du'in bu'aa fi warra gooftaan amanne har'atu isaan jiranii bu'aa fi maaliif bara baraan wal arguu dhabuu moo har'a Waaqayyoon kadhannee boonyee dhugaa baanee fi firoota keenya hiriyoota keenya maatii keenya akka isaan gooftaa amanan gochuutu caala. Gaasaan doone koo yeroo yaraadhaan wal arguu dhabna yookiin nutu gara isaanii deema yookiin immoo gooftaa isaan deebisee fida. Kanaaf waa'ee gooftaa namaa dhugaa bahu waa'ee maraanaataa jechuun waa'ee bara dhumaa kana irraanfachuun dura gaafa barbaata gooftaa fudhatte yeroo hundumaa hamma inni deebi'ee dhufutti du'aa ka'uusaa waa'ee du'uusaa dubbattuudha Phaawulos. Anaaf du'e deebi'ee immoo dhufa hamma inni dhufutti iski maxaasu kan nuti haasofnu anaaf du'e jenneetis eeggachaa jirra malee du'e eeggachaa hin jirru maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf kana mannasuma wajjin deebisee fi lakkoofsa 15 nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufu utuun du'in jirru yeruma isaatti dhufa dhiyaadhaa turen. Jirru Waaqayyoof immoo waggaan 1,000 yoo guyyaa tokkooti. Warra obbaafatan duraa hin buunu. Warra obbaafatan jechuun duraan du'an dura hin buunu gooftatti amananii. Sagalee guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaan dhaga'ama. Bakka Yesuus dhufeera jedhee malakata gadhiisa gaa maqaan isaa ulfaatu akkuma yeroo dura taa'an tokko yookiin ministeerri tokko dhufu karaa duraa jedhanii jechuudha. Biyya keenya kanaallee badaa wanti akkasiyyuu hin jiru.
dhaga'ama sagaleen hangafa ergamootaan dhaga'ama malakanni waaqayyoos hin afuufaman badee akka baaburri biyya keenya kana fammaroo sirraan darbu wadee sagalee dhageessa malakati guddaan waaqarraa afuufama gooftaan dhufu sana jechuudha maqaan isaa ulfaatu. Yeroo sana gabooda kana hundumaa wajjin gooftaan ergamootaaf warra har'a obbaafatan isa bira jiran qabate jechuudha. Waaqarraa gadi hin bu'a. Warra Kiristoositti amananii du'an duran kaafamu. Amma wal ibsuu jaate wal caalu garuu kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa olimu raapchar inni naxxaqaale jedha. Qilleensa keetu gooftaan karaa lama dhufa. Karaa lama jechuun tokko maali tokko akka hattuutti lammaffaa mul'ata. Inni akka hattuutti dhufu waggaa 7 fuuldura tura kana waggaa 7 hin galinii kan inni dhufuudha. Yeroo sana akka hattuu jechuun hattuun dinga namatti himtee hin dhuftu. Har'a garuu milikitaa beekna wanti hundumtuu raawwateedha maqaan isaa ulfaatu. Yeroo dhufu sana warri namoonni tokko iyyuu hin argan inni aerooppilaanii of gooftaatti amanee kan jiru aerooppilaanii gadhiisee inni makiinaa gadhiisee inni faabrikaa gadhiisee qaba. Baga nagaan dhuftedha giraaviitiin irraa yoo dhagaa ol darbatan gad deebisu 9.8 meetiri per second square kan jedhamu miilla akka nu deemnuuf illee nu gargaara. Miilla keenya yeroo fuunu gad deebisa min tiraa nu fuunu gad deebisa giraaviitiin hin jiru ta'ee ji'arra baay'ee tarkaanfatamaadha. Giraaviitiin sadannaadha waan ta'eedhaaf. Inni sun giraaviitiin nurraa tokko akkuma gooftaan gaara jirsa irraa osoo isaa ilaalanii ol sokke utuma isaa lufna keessa ol sokke bakka giraaviitii isa qabuun jiru yeroo isaa ga'e waan ta'eedha wanta agarsiisu jiru. Kanaaf immoo Heenook ol ba'eera Eliyaas ol ba'eera. Mallattoo utuun du'i butamuuti jarri kun deebi'anii dhufanii waan du'aniif hin qaban. Eliyaas Yesuus Kiristoosii wajjin argameera. Wangeela keessa ilaala. Luqaas 9 irras Maarqos irras dhaqaa ilaala. Eliyaasiif Museen dhufanii gooftaa wajjin argamaniiru. Museen illee Kanaaniin utuu hin galiin waan adabamee bakka gaan argitu du'ee garuu dhufee gooftaa wajjin mul'ateera. Haalli mootummaa qayyoo gadheera ka. Waan godhe waan biraan qabu sana waan areef malee. Innaa kanaaf Eliyaas immoo dhufee gooftaa wajjin mul'ateera. Wanti inni deebi'ee du'uuf hin jiru. Milikkita butamuu keessaa Heenookiif Eliyaas foonii utuu hin du'in kan ol butaman nuuf ragaadha jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Qilleensa keessa oliin duumessa keessa oliin butamnaa ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira jiraannaa. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa. Waggaa 7 dhannee qilleensa keessa gooftaa keenya bira jiraanna. Waggaa 7 booddee deebinee mul'atee warri waraanan illeetu argan egaa inni akka dhufu ofii isanni mul'inaan dhufee addunyaa irratti waggaa 1 gidduu waggaa 7 jira rakkina waggaa 7 rakkinni waggaa 7 sun immoo keenya miti kan ijoollee Israa'el. Maaliif subaa'ee 70 waggaa 490 isaanii kenna keessaa subaa'ee 69 yookiin waggaa 483 dhumeetu waggaa 7 yookiin subaa'ee tokko hafee gidduutti barri waldaa kiristaanaa galee kun waggaa 2000 ture. Likki gaafa gooftaan dhufu barri waldaa kiristaanaa irraa ta'a. Barri waggaa 7 keessaa waggaa 3 walakkaan nagaa waggaa 3 walakkaan rakkinaa barri sun kan ijoollee Israa'el malee keenya miti isaan itti fufaa nuti garuu kan mul'ata boqonnaa 19 cidha hoolichaatu waaqarratti ta'a. Gatii keenya gonfoo ulfinaa, gonfoo qajeelummaa, shillimaata garaagaraa yeroo itti fudhannu ta'a. Waggaa 7 booddee du'aa ka'uunis yeroo yeroodha. Jalqaba hamma irraatti kan eenyu du'aan kaan Yesuus duwwaan du'aa ka'e. Namni du'aa ka'e deebi'ee hin du'u. Aliyaazaari lubbumatti deebi'ee yeroo dhumaaf rivaayivdii ta'e malee kan isaa du'aa ka'uun jedhamu. Du'aa ka'uun Yesuus duwwaan du'aa ka'e. Qorontoos 15 kan jedhu. Hangafa du'aa ka'u. Bakur isaadha deebi'ee hin du'u. Akkuma kana ittaanee waldaa kiristaanaati. Du'aa ka'uu jechuun butamuu jechuun geeddaramuudha waan ta'eef du'aa ka'uu jechuun isa kanaadha. Deebi'ee immoo rakkina waggaa 3 7 sana keessa waggaa 3 walakkaa yeroo nagaa akka raateen warri du'an jiru. Dhugaa baatonni 2. Egaa kun nama 2 jiru. Dhugaa baatonni 2 warra kana furu qulqulluu sagalee waaqayyooti warra kan waldaa kiristaanaa rakkina keessa dabartan warra isaanii hanga rakkina keessa galte waggaa 7 keessa galte hin amanu. Kanaaf yeroo sana keessa kan du'anii waggaa 3 booddee du'aa ka'an jiru. Rakkina waggaa 7 booddee moora du'aa kan jiru maaliif waggaa 7 sana keessatti warra mananii bineensichi naaf sagaluu hin jedhee ajjeesu jira waan ta'eedhaaf. Innaa kanaaf du'aa ka'uun taraa waggaa 1 keessa warra du'an immoo jiru nuti warra geeddaramneedha warri immoo fooniin itti galanii amananii jechuudha fuudhanii heerumsanii jiran immoo umrii quufanii maduu isaan immoo rakkina waggaa 1 booddee moo'icha waggaa 1 booddee du'aa ka'u. Du'aa ka'uun kun taraadha yeroodhaa yerootti ta'a kan inni adeemu. Akka dubbii waaqayyoo irraa ilaallutti waan ta'eedhaa fi kana fakkaataa jechuudha gaamma waa'een lubutamuu kun itti fufnee torbee ilaalla maaliif ariifachuu irratti tiksii jiru sun hubachiisaa deemuu waan hin barbaaduu fi badhaasa akkamiitu ta'a haalli jiru maal fakkaataa kan jedhu immoo torbee itti fufnaa waaqayyo sinaa eebbisa.